wajjiniin ilaallu yeroo baay'ee namoonni yeroo bilbilli isaanii jalaa badu yookaan immoo simiin isaanii jalaa badu yookiin cabu bilbilli isaanis cabuus baduus danda'a. Yeroo kana namoonni lakkoofsa bilbila isaanii keessa jiru yookaan simii isaanii keessatti qabatamee jiru argachuudhaaf ni rakkatu jechuudha. Hattuunis jalaa fudhachuu dandeessi bilbila isaanii. Yeroo kana maal ta'u jechuudha, bilbila sana akkuma jiruun ni dhabu jechuudha lakkoofsa bilbila namoota achirratti qabatanii jiranii. Kanaafuu rakkoo kana akkamittiin hambisuu dandeenya? Haaluma salphaatiin warri bilbila Android fayyadaman salphaadhumatti bilbila isaanii kana kaawwachuu ni danda'u jechuudha. Akkaataa kamittiin kaawwachuu danda'u? Bilbila isaanii dursanii kontaaktii isaanii seef godhatu jechuudha. Lakkoofsa bilbila namoota achirra jiranii seef godhachuudhaan rakkoo kana hambisuun ni danda'ama. Erga bilbila isaanii seef godhanii booda yookiin ispoortii godhanii keessaa baasanii booda iddoo adda addaa kaawwachuu danda'u. Imeelii irra kaawwachuu danda'u, filaashii irra kaawwachuu ni danda'ama. Iddoo barbaadan ol kaawwachuu danda'u. Yeroo bilbilli isaanii badu kana gara bilbila isaaniitti dabarfatanii itti fayyadamuu ni danda'a. Kanaafuu isteeppii isaa akkaataa itti fayyadamnu waliin ilaalla jechuudha. Bilbila Android irra kontaaktis kan jedhu jira. Kontaaktis kan jedhu appilikeeshiniin kun jira. Yoo hin qabaannes fe'uun ni danda'ama. Google Play irra gallee iddoo kana kontaaktis kan jedhu daataa waayifaa qabaachuu qabna. Kontaaktis jennee appilikeeshinii kana buusuu dandeenya jechuudha. Appilikeeshinii kana buusnee fe'achuu dandeenya yoo hin qabaanne. Amma garuu ani bilbila kiyyarraa qabaa. Kanaafuu isan isinitti agarsiisa jechuudha. Kontaaktis kan jedhu kana seennaa. Erga seennee booda maal goona? Gara harka bitaa kanarratti sararri sadii jirti. Gara olii kana jechuudha. Sarara kana xumnaa. Erga xumnee booda maal jedhaa? Manaaj kontaaktis kan jedhu jira. Manaaj kontaaktis hin jedhaa. Manaaj kontaaktis keessa ergan galee booda maaltu naa dhufaa? Isaan kun merge kontaaktis, delete duplicates, import yookiin export, move kontaaktis, sync kontaaktis kan jedhu jiru. Merge jechuun bilbila maqaa adda addaatiin qabatamee jiru bilbiluun tokko yoo ta'e merge godhee akka walitti dabaluudha. Duplikeetii balleessuun immoo bilbila si'a lamarra deddeebamee adda addaatiin qabatame balleessuuf gargaara. Importii, exportiin kun immoo lakkoofsa bilbilaa keenya kan namoota keenya jechuudha. Kan achirratti qabanne keessaa baasu yookaan immoo deebisnee galchuudhaaf nu gargaara jechuudha. Daataa isaa muluu, daataa isaa guutuu keessaa baasuudhaaf yookaan immoo deebisnee galchuudhaaf nu gargaara. Move kontaaktis immoo gara biraatti dabarsuudhaaf. Siinkiin kun lakkoofsa bilbilaa dura turee fi hamma haarawaa galchine walkeessa merge walitti dabaluudhaan update godhuudha. Haaressuudha jechuudha. Walitti dabalee qabachuudhaaf akka haaraatti hundasaa update godhee qabata jechuudha. Kanaaf asirratti hamma kan ilaallu maalidha? Import fi export ta'a. Import or export kontaaktis kan jedhu galchuudha jechuudha. Double click goone irraa. Erga double click goonee kun nu dhufa jechuudha. Si'a lama rukunna irratti achiin booda kun nu bana. Kun export kan jedhu qaba, import kan jedhu qaba. Importiin daataa fudhannee qabnu deebisnee bilbila kanarratti galchinee lakkoofsa bilbilaa duraan fudhannee jirru deebisnee galchinee itti fayyadamuudhaaf jechuudha. Bilbila keenya badee yookaan immoo bilbila biraarraa gara bilbila kan biraatti yoo fayyadamuuf jennu bilbila irratti kanaaf yookaan simii biraa irratti kan qabannee jirru sana fudhannee export goone isa baasne sana import goone galchuudhaaf jechuudha. Amma export akkamitti goona? Akkamitti daataa keenya dabarsinee iddoo biraatti save godhannee ol kaawwannee san booda yeroo barbaanne fayyadamna kan jedhuuf export jenna jechuudha. Export kanarra export sagadii kanasumaa kanarra export si'a lama rukunnaa yookaan double click jedhamu. San booda bakka itti save godhannu nu filachiisa. Bakki kun sim card irra moo bilbiluma mataa isaa irratti haa ta'u jedha.
anamma bilbiluma mataa isaa irratti akkanaa ta'udha. Kanan barbaade isa nan filadhee ergan filadhee booda maaliin godhaa? Bilbila meeqan qabaa? Bilbila 531 lakkoofsa bilbilaa namoota 531 qabaa. Kanaaf amma waan hundumaa fixeeraa ispoortiin jedha jechuudha. Dhuma kanarraa dhufee ispoort kan jedhu kana eeguun tuquu ispoortii naa godhu jalqabee jechuudha. Amma mul'atamti asitti bilinkii kan godhaa jirtu kun jirti. Amma ispoortii godhaa fixeera jechuudha. Amma gara gubbaa kanatti ilaala. Contact ispoortii kan jedhu contactis dooti VCF dhaan godheera. Extensioniin isaa vaa caafaadhaan godheera jechuudha. Kanaaf okeen jedha jechuudha. Amma jaanaa godhee jiruuf okeen jedha. San booda bilbilli koo ana asirraa qabu kan bilbila irra jiru ta'ee kan simii irra jiru as keessa simii lama qaban kana hunda isaa irra jiru walitti qabee bakka tokkotti seef naa godheera jechuudha. Dabarsee ollaa kaa'eera eessatti naaf kaa'e jechuudha. Dhaqeen barbaada bakki inni itti seef ta'e faayila keessa deemuudhaan maayii faayilii keessa deemne achiin externaaliin filadhe dura dhiifama internal storage filadhe simiyoon filadhe jiraadha. Simii irratti hin gala. Amma external ijaan filadhe ibsa kana keessa dhufeen bakka dura irratti naaf ta'u jedhee ajajadhe sana jechuudha. Achi keessa dhagaleen daawunlood kan jedhu kana keessa dhufaa. San booda maal argadhaa? contacts.vcf kan jedhu daataa buuseedha jechuudha. Daataan kun sanani export godhe keessaa baasedha. Kanaaf maaliin godhaa? Bakka duraatti deebi'een amma maaliin godhaa? Import godhuu hin danda'a deebisee. Isan amma export godhee baase kana fakkeenya yeroo kana daataa kana daataa asitti fudhadhe kana yeroon barbaade kana fudhadhee iddoo biraatti seef godhachuu hin danda'a jechuudha. Share godhuu hin danda'a. Koppii godhadhee kaawwachuu hin danda'a. Bluetoothiidhaan Telegram iddoo barbaannetti share goone kaawwachuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf ani otoo Telegram koo irratti godhuu barbaade Telegram kiyya irratti godhuu nan danda'a yookaan Bluetoothiidhaan dabarsuu nan danda'a. Bluetooth qajeelus jira waan ta'eef jechuudha. Filannoo adda addaa jira. Meseejiidhaan dabarsuu hin dandeenya. Gara social media barbaannetti dabarfachuu hin dandeenya jechuudha. Asirraa kanaafuu akkuma daataa kamittuu darbuu kan danda'udha. Daatichi daataa kana egaa iddoo barbaanne iddoo seef ta'e iddoo email irra kaawwachuu dandeenya yookaan flash irra kaawwachuu dandeenya. Iddoo daataan keenya baduu hin dandeenye kaawwanna jechuudha. San booda yoo bilbilli keenya kun nama laabate yookaan immoo simiin keenya nama laabate bilbila argachuudhaaf lakkoofsa bilbila namoota nuti bilbila sanarraa yookaan simiin sanarraa qabnu argachuudhaaf rakkannu jechuudha. Salphaadhumatti dhufneet import jennee daataa sana erga fudhannee booda jechuudha. Amma foon irraan jedha. Foon irraa ijaan bilbila irratti waan seef godhe jechuudha. Daawunlood kan jedhu keessa galee contacts kan jedhu jira. Asirra import godhadha jechuudha. Deebisee asirratti naaf gashaa jira jechuudha. Samsung phone Samsung account so deebisnee import godhachuu dandeenya. Faayilli tokko import ta'aa jira. Importing jechaa jira. Import ta'aa jira jechuudha. Deebi'ee seenaa jira. Daataa sana hunda isaa gara kanatti deebisaa jira. Gara bilbila koo irratti ollaa fe'aa jira jechuudha. Amma ani daataa kana bilbila biraa irratti fuudhee otoo namaaf kennee bilbilli kun akkuma jiru otoo waan tokkoon isaa nafiin bilbila sana irratti darbaa jechuudha. Contacts imported jedha. Contacts have been added to your phone jedhee okay jedha jechuudha. Faayilii tokko seenerradha okay jedha.
impoorti godheeraa deebisee jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi bilbilaa bilbilli kiyya yookaan simiin kiyya yoo godhe bilbiloota achirraa qabu argachuun dhaba jettanii hin yaaddoftanii jechuudha. Muuf gochuu hin dandeessu gara barbaadanitti gara fooniitti gara googilii imeelii qabdanitti dabarsuu hin dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf imeelii kanarratti dabarsuun barbaade hunda isaa filadhee imeelii kiyyarra kaawwachuus nan danda'a jechuudha. Akka jiruun filadhee kana hanga A jechuudha filadhee bilbila imeelii kiyyarra kaawwachuu nan danda'a. Garuu amma achirra kaawwuu hin barbaannani yoo akkatti muuf godhuu dandeenya jechuudha. Muuf kan jedhu kana siinkii kan jedhu kana yoo tuqne immoo maal godha bilbila keenya kana siinkii godha jechuudha. Waliin isa gara isa haara qabannee fi dura qabannee wal nyaachisa gaggeesseet gar tokkotti dabarsaa jechuudha. Daataa wal fakkaataa iddoo hundarraa akka qabaannu taasisan siinkiing jechaa jira. Imeelii kanarratti imeelii isa jalqabaa irratti siinkii godhaa jira. Innaa fixan nutti agarsiisa jechuudha. Keep all your contacts up to date in all your contacts jechaa jira. Update godhaa jira jechuudha. Daataa duraa jiruu fi dhiyoottanii galche dabarsaa jira jechuudha. Wal fakkaachuusaa mirkaneeffataa jira. Kan jalqabaa siinkiit ta'eera jedha. Guyyaa sanaa kaa'eera. Amma gara imeelii lammaffaatti darbee jechuudha. Imeeliin kun kan Google irra jiruu fi kan kontaaktii irra jiru iddoo lamatti galee fi kanaaf iddootti siinkii godhuu barbaadnu irratti akkaataa kanaatiin siinkii goona jechuudha. Imeelii keenya irratti san booda asirraayyuu argachuu dandeenya. Kana garuu daataa banuu qabna jechuudha. Amma waayifaa fayyadamaa jira. Waayifaan banaadha jechuudha. Iddoo kanatti kun mallattoo waayifaa kan agarsiisu kuni. Akkaataa kanaatiin siinkii godhachuu hin dandeenya. Kabiraa delete duplicates kan jedhu kuni daataa duplicate ta'ee jiru si'a lama asirratti ol kaa'amee yookaan save ta'ee jiru balleessuudhaaf nu gargaara jechuudha. Amma barbaadaa jira daataa duplicate ta'ee. Daataa duplicate ta'ee yoo argate natti hima jechuudha. Walumaan ilaalla. San booda balleessuu dandeenya jechuudha. Isa duplicate ta'ee persentii 23 irra ga'ee jira. Obsumaan haa'een duplicate kan ta'e balleessuudhaaf jechuudha. Kuni daataa irra deddeebi'amee qabatamee hambisuudhaaf bakkas nuuf qusachuudhaaf bilbila biraa irratti bilbila simii adda addaa qabna yoo ta'e simii adda addaa irratti irra deddeebi'amee kan qabatame balleessuudhaaf nu gargaara. Nuti mataan keenya iyyuu yogguu maqaa namaa seef goonu yookaan ol keenya bilbila keenya irratti maqaa adda addaatiin qabachuu dandeenya. Qubee nuti tokkollee yoo garaagarummaa qabaate akka adda ta'etti waan hubatamuuf bilbilli nama tokko si'a adda addaa qabatamuu danda'a. Inni kun sana hundumaa ilaaleet mirkaneeffateet isa irra deddeebiidhaan qabatame balleessuudhaaf nu gargaara jechuudha. Amma barbaadaa jira. Persentaa 76 irra ga'ee jira. Xumuraa jira jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin daataa duplicate ta'ee balleessuun ni danda'ama. Xumurre ni ilaalla. Kanaafuu waa tokko teknooloojiin haala nu salphisee jira jechuudha. Yeroo baay'ee bilbilli eeguu jalaa badu hammayyuu namoonni eessan bilbila sana deebisee argadha jedhee ture. Akka taate duplikeetiin amma kanaatu jira jechuudha bilbila kee keessa. Duplikeet kan ta'e 671 duplikeetis. Delete any contact that are exact duplicates of the contacts are linked to so that you only have one entry for each contact in your account. So amma fakkeenyaaf as keessa abbuush likki kan jedhu kuni si'a lama duplicate ta'eeradha. Abdii kan jedhu si'a lama
si'a meeqa duplikeet akka ta'e iyyuu nutti himaa jira jechuudha. Ishee hedduu irra deddeebi'ee duplikeet ta'e kanaafuu diileet yoon jedhe maal ta'a jechuudha balleessaa jira jechuudha duplikeet warra ta'e kana. Duplikeet kan ta'e si'a baay'ee irra deddeebi'ee kan qabatame balleessaa jira jechuudha. Amma 368 warra duplikeet ta'edha. So balleesseera jechuudha. Dan jedhaanii warra irra deddeebi'ee qabatame lakkoofsa bilbilaa irra deddeebi'ee qabatame naa balleesseera jechuudha. Kanaafi kanas maanu'aalii barbaachuun nan barbaachisu automaatikaalii ofiisaatti barbaade akkasitti dileet goone bilbila keenya manaachi gochuu dandeenya jechuudha. Manaachi kontaaktii jedhamu mata dureen isaayyuu kun akkasidha. Meerjittiin godhuun danda'ama. Lakkoofsa bilbilaa tokko ta'ee amma fakkeenyaaf kun maqaadhaan hin jiru. Inni jalqabarraa kuni inni itti aanu immoo maqaadhumaan jira. Kan biraas immoo jira maqaa biraatiin kan qabatame. So kana meerji godhuudhaaf nu gargaara jechuudha. Bilbilaa lakkoofsa bilbilaa tokkuma ta'ee jiru maqaa adda addaatiin kan qabatamee jiru meerji godhuudhaaf nu gargaara. Meerji yoo jenne meerji oon lakkoofsa bilbilaa 20tu meerji ta'eera jechuudha. Haala kanaatiin bilbila keenya kontaaktii bilbila keenyaa hunda kaawwachuu hin dandeenya jechuudha. Kun akkaataa bilbila Android irratti ittiin bilbila lakkoofsa bilbilaa keenya ol kaawwachuu yeroo barbaannetti immoo achi keessaa baasnee fayyadamuu dandeenyu. Imeelii irra akkamitti akka kaawwannu waliin ilaalleera jechuudha. Walumaa galatti kun haalatti bilbila keenya ol kaawwachuu dandeenyudha. Kanaaf bilbilli koo na jalaa badee, bilbilli koo na jalaa cabee, lakkoofsa bilbilaa eessaan argadhaa jettanii yaaddoftanii jechuudha. Imeelii keessan irra kaawwachuu hin dandeessu, filaashii irra kaawwachuu hin dandeessu, iddoo barbaadan sooshaal miidiyaa barbaadan irra kaawwachuu dandeessu, buluutuuziidhaan walii dabarsuu hin danda'ama. Kanaafuu yeroo bilbilli keessan kun isin jalaa cabu yookaan immoo isin jalaa badu, simiin keessan badu yookiin immoo simiin keessan isin bira hin jiraanne lakkoofsa bilbila nama barbaadan kana iddoo isa kana deebisanii kontaaktii keessan akkaataa nama isinitti agarsiisan impoortii gochuudhaan itti fayyadamuun ni danda'ama. Barumsi har'aaf qabnu kanuma haga sagantaa barumsa birootiin wal arginutti nageenyaan turaa jedhaa nagaatti.